Tani marata san ilaala. Kino marata kino gurraacha uffata gurraacha ilaala akka inni ilaala. Ashama akkam fayyaa jirtanii kabajamtoota hordoftoota Diidaa Tube kan biyya keessa jirtaniif biyya alaa jirtan akkuma yeroo mara isin jedhamu isin jedhu jechuudha nageenyi waaqayyo isin bira haa gayu har'a jechuudha konkolaataa keessa taa'ee isin taasaa jira dhimma wayiitiif bakka wayii deemetan tureyyuu shaggar Finfinnee deemetan tureyyuu dhimma wayiitiif especially waa'ee dhimma biyya Awurooppaa saniif jechuudha deemetan tureyyuu ammaaf jechuudha Roomaaniyaa fi Poolaanditu jira waan ta'eef sun hunduu karaa keessatiin duwwaa 9 20 17 79 82 haalonaan jechuu hin dandeessanii akkasumas warreen YouTube bitachuu barbaadan akkuma isin jechuudha karaa keessatiin nattaasa'uu hin dandeessan kan kaffaltii qabudha isinti viidiyoo irratti hojjechaa ta'u qarshii keessan hojjechuu hin dandeessanii online jechuudha biizinasii online hojjechuu hin barbaadanii isin galee YouTubein qarshii kaffala waan ta'eef hojjechaa ta'u hojii keessan hojjechuu hin dandeessan guyyaatti viidiyoo tokko gagadhiisa ta'u viidiyoo daqiiqaa 10 daqiiqaa 15 gagadhiisa ta'u biizinasii keessan waxxaraa ta'u hojjechuu hin dandeessan jechuudha ani akkasitan hojjedhaa jira YouTubein osonaan kaffalin jechuudha viidiyoo hin hojjedhu akkuma beektan YouTubein hin kaffala yaan sana haga maara kara 600 kara 700 kana hojjedheetan jira YouTubeidhaan jechuudha haga ammaatti jechuudha so isinis hojjechuu hin dandeessan jechuu barbaadetanii isa kana jechuu barbaadetanii akka tasaa ta'e yeroo dabarte dhiifama waliin guyyaa 6 moo guyyaa 7 duratti miidhaan baajaajiin irra ga'ee tureyyuu halkan keessa sa'aatii tokkotti osoo kara manaa deemaa jiru balaan baajaajiidhaan irra ga'ee tureyyuu amma fayyeera garuu kanaafanii ogan viidiyoo gadhiisuu jalqabee guyyaa 5 moo guyyaa 6 ta'a gidduudhaan yaa balaan irra ga'ee ture balaan garuu balaa xiqqoodha hin miidhamne garuu spinal cordin dugda kiyyaa xiqqoo hubameetan tureyyuu xiqqoo kanaafan malee isa kana akkasumas immoo samoona kana dhugaa dubbachuudhaaf umaa bakka wanta mijaa'an na muddachaa hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf karaa baadiyyaatiifis yaa karaa baadiyyaatiin illee jechuudha xiqqoo wanti gaarii uumamaan jiru isa saniifan badii akkasumas waa'ee akkasumas magaalaa keessa taa'ee tolleen jechuudha balaan baajaajii narratti uumamee amma uumaan jedhu fayyeetan jira kanaafan isin jalaa badii jechuudha firootawwan kiyya baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa akkuma isin jedhu warreen limdii qabdan yookaan immoo tanaan dura biyya Arabaa deemtan jechuudha karaa keessatiin oobise takkatu qarshii takkatu birrii qabdan jette yaa አሚን 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 ስለ ማርያም ስለ እግዚአብሔር ነው እንጂ ቻትልተ ያው ወንደ ቀምኑ ከኑዳ አኩማ ከና ወንቲ ነት ደጋማ ጅሩ ማል ሲትፈካቴ ፍሮታው ወንኮ ወጂን ዩቲዩብ maraatan tokko nutti barriin cuccufaa jira maraatan tokko nutti dhufee ture
ilaala qo'asin tan agarsiisaa ni maraataa san ilaala kinoo maraataa kinoo gurraacha uffata gurraacha ilaala akka inni godhu ilaala so yeroo hundaa dhugaa dubbachuudha baay'ee na jeeqa maraataan kun karaa irratti illee yoo na arge jechuudha qarshii naa kenneedha yoo kenneef na arrabsa innaatiin akkana naan jaa innaatiin walumaa galatti maal jechuu barbaadetanii firootawwan kiyya walumaa galatti maal jechuu barbaadetanii samuuna kana xiqqoo muudii gaariirra hin jiru rabbi garuu dabarsee jira yaa jiruu jireenya ilma namaa keessatti wanti gaariin nama muddachuu danda'a wanti badaanis nama muddachuu danda'a waan ta'eef walumaa galatti yaa waaqni galanna haa ga'u jechaatoo tamasgeen jechaatoo jiraachuun wanta guddaadha jedhee yaada especially yeroo ammaa kana akkuma beektan ilma namaa keessatti rakkoo baay'eetu jira rakkoon akkanaa yoo isin muddate dursa waaqa yaada waaqa galateeffadha jechuu barbaadetanii faayinaanshaali ikoonoomikaali jechuudha hojii dhabiinsarraan kan ka'e gaa'ela dhabiinsarraan kan ka'e hiriyaan keessan kan duraan gaa'ilaan qabdan jechuudha addaan baane isinin jedheetoo jechuudha wal loluu dandeessan isa kanaan garuu obsitanii too karaa waaqatti gaddeebitanii too waaqa galateeffachuun karaa waaqatti deebi'uun kan ta'an hin jiru waan ta'eef waaqa galateeffadha jechuu barbaadetanii so maal jechuu barbaadetanii firootawwan kiyyaa tokkoffaa warri biyya arabaa deemuu barbaadan especially warreen limdii qabdan tanaan dura biyya arabaa deemtan yoo jiraattan dhugaa dubbachuudha karaa kiyyaan jechuudha duwwaa 9201779 haaloo naan jechuu hin dandeessanii waliin sinifan viizaa akkasumas immoo tikeetii piroosesii adda addaa sinifan jalqaban jedha plus immoo warreen biyya Awurooppaa Poolaandii fi Roomaaniyaa jechuudha deemuu barbaadan karaa keessatti na dubbisuu hin dandeechan jechuu barbaadetanii I think isa kana baay'een isin jaaladha egaa ilaalaa bakka ani jiru bakka kana ummanni barattoonni mana barumsaatii galan hin jiranii akkasumas immoo kara sa'aatii 11 fi takkuliidhaan akkuma argaa jirtan kara sa'aatii 11 saambusaa kana hin beektanii ilaala ወይ ዋ የት አለ አሃ እዚህ anyways ummanni keenya hojiidha karaa manaatti galaa jira sagana botaan tun boota ajaa'ibaati akkuma argaa jirtan ilaalaa ummanni jechuun tasnaannaa jira ilaala ataakiltii bitachuu hin dandeessan asi egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa kanumaan isin jedha yaadan amma isin jedhe kan hin raffatinaayi warreen biyya arabaa Dubaay deemuu barbaadan karaa keessatti na dubbisuu hin dandeessanii plus immoo warreen biyya Awurooppaa Poolaandii fi akkasumas Roomaaniyaa deemuu barbaadan duwwaa 9201779 haaloo naan jedha akkasumas warreen YouTube bitachuu barbaadan xiqqaarraa kee haga guddaan subscriber baay'ee kan qabu hin jira waan ta'eef karaa keessatti haaloo naan jedha horaa bulaa nagaan naa jedha ciao